Tole nagaaf araarri jaalalli waaqayyo waaqa jiraataa dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota jaalannee shoo akkam jirtan nagaa keessanii waaqayyoonni madda nagaa keenya ta'e galataaf sun argatu jecha baga nagaa taatanii eeggamtanii gargaaramtanii isiniin jechuun jaaladha. Har'a mu'aa tokko isin gorsuu kan dhufee jechuudha. Innis wantoota itti isin maallaqa irratti baastanii jireenya keessan keessatti keessattuu ijoolleen kiristaanaa wantoota bitachuutii qabda yookiin gochuutii qabda wantoota ofii kootii irraa fayyadame tokko isinitti himuun barbaadaa jechuudha. Maal inni laata inni hojjechuu dandeessanii wanta ofii kiyyaa hojjechaa jiru isinitti ergan argisiisee booddee wanta siif fayyadu tokko isinitti hima jechuudha. Ilaala. Warroonni mootiin gara mana jaallannee shoo haaraa taatanii dhuftan yuutuubii kanaa fi laayik gochuudhaan akkasuma mootiin sabiskiraayib godhaatee maatii taati hordoftootaaf jaalatamtoota jaallannee shootti makamaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni mootiin maatii koo taatanii jirtan viidiyoo kana laayik gochuudhaan jalqaba akkasuma mootiin koomantii naaf barreessaa yaada qabdan naaf qooda isiniin jechuun jaaladha. Gooftaan sinaa eebbisuu arraachuu bijaamumaan dhufe jechuudha. Badaasaa intiniin jenna. Waan ta'e isinitti argisiise jechuudha. Wanti inni irraa fayyadamaa fi jiru inni kuni macaafa kitaaba jechuun ajandaa jechuudha. Wantoota baay'ee irratti barreeffamee jira asirratti mata dureewwan qaba. Akkasuma mootiin yaadannoowwan tokko tokko asirratti barreessaa jechuudha. Maal barreessite jechuun keessaan oolu. Egaa barumsa garaagaraa hin baranna. Isaasama mootiin asirratti barreeffachuun dirqama jechuudha. Wanti gowwaa fi waraqaan gadi gadi dhiisuudha Oromoon. Kana isiniin jechuun jaaladha. Akkasuma immoo inni kuni ilaala. Mata duree isaa dubbisaa isinii barumsa tajaajilaa jedha. Kaameeraa waan ta'eef dalga isinitti godha. Barumsa tajaajilaa boqonnaa 8 irraa kan keessan jiru jedha. Akkaataa kanaatiin yaadannoon kun asirratti qabatamaa jechuudha. Gara biraatitti kan jalqabameetu jira garuu kun boqonnaa 8 kaaseeti. Boqonnaa 1 kaasee immoo asirratti barreeffamee jira jechuudha. Kun akkaataa kanaatiin jalqabameera jechuudha. Barreeffamni barbadaas bareedu baate. Inni kun maal godhama kaa Itoophiyaa gaafa garuu kaarugoo maal isaanii dhaggeeffatan ajoollee beeku na gargaara isaan jedha. Asumaanii kanammoo barumsa duuka buutuu jechuudha. Yaadannoodhaaf viidiyoo kana hojjedha waan isin gargaaru. Barumsa duuka buutuu yookiin barumsa amantii cimsannaatii jechuudha. Hunduma isaa jalqabaa kaasee amma dhumaatti asirratti barreeffadhee jira jechuudha. Kun guutummaatti barumsuma duuka buutuutii fi barumsa kiristooloojii yookiin immoo maalummaa kiristoos muraasa isaa qaba jechuudha. Asirratti immoo yaadannoo garaagaraatitu maqaa dhalootaa akkasuma mootiin hojii manaa tokko tokko yeroo hojjedhu irratti qabadha jechuudha. Akkasuma immoo mata dureewwan tokko tokko yeroo namoonni barsiisan yeroo irratti qabadhu jechuudha. Kuni faarfannaan illee jira jechuudha. Faarfannaa ofii kiyyaaf illee barreesseen jira. Guyyaa waaqayyo jedhetti mootiin isinitti mul'isuun koon oolu jechuudha. Dhugaa faarfannaa mataa kootii kanan barreesse illee qaba. Isiniin jechuun jaalladha. Asirratti illee barumsa tajaajila iddoo sadii jira isin jedhamu. Kun immoo mata duree lallabaa kanan ofii kiyyaa irratti qabadhu baay'inaan asirratti jechuudha. Mata duree lallabaa asirratti jechuudha kanan qabee jiru keessa isaatti akka kanaatti jechuudha. Gooftaan haa galateeffamu. Kana hundumaa maaf nutti kaaste jechuun keessan hin oolu kanan isinitti kaasuu barbaadee fi wanta isin akka irraa fayyadamu isinis immoo fayyadamta waan an barbaaduuf jechuudha. Egaa yeroo baay'ee macaafa qulqulluu qabna. Macaafa qulqulluu qaba. Macaafni qulqulluun kun yeroo dhiyoodhaan dhufe kennaa waldaa bu'aa fannoo kiristoos waldaan jalqabatti keessatti afuurri koo jajjabaate jechuudha. Kennaa waldaa kootiiti. Macaafni qulqulluun kuni haaraadha inni garuu macaafa qulqulluu nan qaba jechuudha jalqaba. Macaafni qulqulluun mana wajjin dulluumeera jechuudha. Kun immoo badaa baay'ee yeroo dheeraa macaafa na wajjin turedha jechuudha. Waggaa biyyaansi waggaa
waggaa 5 natti fakkaate jechuudha. Waggaa 5dha. Macaafni kun kan na wajjin ture jechuudhaani. Yeroo baay'ee waan baay'ee isaa ooluu nan danda'a. Gaafa macaafa qulqulluu hin dubbifanne akka nama maraateeti jechuudha sammuun koo. Namoota illee nagaa hin qabu dhugaa. Namoonni suusii tokko tokkoon qabamu. Garuu macaafa qulqulluu yoo hin dubbisin yoon kadhachuullee baadhee macaafa qulqulluu iddoo tokko dubbifadhee yoon hojii koo jalqabu baadhee guyyaa sana keessi koo boqonnaa nan argatu jechuudha. Asuma maasiin jechuun barbaade akkuma qursiin nu barbaachisu akkuma ganama yoo lafaa kan fuula keenya dhiqannee kan suusii bunaa qabu buna isaa dhugu kan suusii waan biraa qabu niskoofiillee qabu niskoofii isaa dhugu nuti mootii maal gochuu qabna macaafa qulqulluu suusii qabachuu qabna jechuudha. Ani suusii bunaa hin qabu. Suusii waan biraattis hin qabu. Shaayii siyoon dhugu baadhee dhimma koomiti garuu suusii macaafa qulqulluu qaba jechuudha. Suusiin jaalala waaqayyoo sinaa qabu sinin jechuun jaaladha. Kun immoo kitaabolee hafuuraati. Wasaanya nagari kan ta'u jechuudha. Macaafa qulqulluu kana duwwaa dubbisnee wantoota baay'ee isaa hubachuu ni dandeenya. Garuu irra jireessa isaa macaafota hafuuraa kan ta'an kitaabolee hafuuraa jechuudha. Macaafa sun ta'an kitaabolee hafuuraa isaan akkasii kana yoo argannee dubbisne baay'ee isaa barbaachisaadha jechuudha. Kitaabni kun kitaaba mata dureen isaa jireenya kiristaanummaa dhugaa jedha. Kan barreesse mootiin Eebbisaa Baay'isaati jechuudha. Kitaaba kana keessatti waa'ee dhiiga Yesuus ni arganna, waa'ee fannoo Yesuus Kiristoos ni arganna. Fannoon Yesuus maal akka ta'e akkasumallee dhiigni Yesuus Kiristoos sun akkamittiin akka dhangala'e akkasuma mootiin dhiigni kakuu moofaa sun waaqayyoon gammachiisuu hin dandeenye dhiiga Yesuusitti immoo waaqayyo abbaan akkamitti gammadee fi akkasuma keessattuu macaafa Roomaa keessatti waa'ee dhiiga Yesuus Kiristoos baay'ee isaa hin dubbatama jechuudha. Macaafa ergaa Phaawulos warra Roomaatiif barreesse dhiigni Yesuus Kiristoos maal akka ta'e akkasuma mootiin waa'ee dhiiga isaa yeroo baay'ee deddeebi'ee dhiigaa fi fannoo Roomaa keessatti nuuf katabeera yookiin barreeffamee jira macaafa qulqulluu keessatti akkasuma immoo waa'ee cubbuu fi cubbamoota. Kana kitaaba kanarratti jechuudha waa'ee cubbamoota akka jirutti asirraatii hubachuutii ni dandeenya jechuudha. Yeroo tokko jireenya keenya keessatti dadhabbiin gaafa nutti dhagahamu waa waaqayyo nu dhiisee nutti fakkaata. Akkasuma immoo yeroo bakka ani kanaan booda kadhatan danda'u, ani kanaan booda akkasani, ani kanaan booda akka kanii jennu jireenya keenya keessatti waan ofii keenya of ijaarree nutti fakkaachuu danda'a. Garuu guutummaan guutuutti humni mataa keenyaa akka waan gochuu hin dandeenye fannoon Yesuus Kiristoos dhiigni Yesuus Kiristoos al tokkichaa nuuf dhangalaasuun cubbuu keenya hundumaa kan nurraa dhiqu yeroo hundumaayyuu mootiin cubbuun Yesuus Kiristoos dhiifama dhiigni Yesuus Kiristoos nuuf yaadannoo ta'a akka jiraatu dhiiga isaatiin yeroo hundumaayyuu qullaa'uutii akka qabnu kitaabni kun nutti himachuu yoo isiniin jedhu irra deddeebi'aa cubbuu godhaa jechuu koo osoo hin taane ayyaana waaqayyootiin fayyineerra jennee mootiin deebinee cubbuu hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf cubbuu kan nu hojjisiisne mootiin maaloodha dhiiga Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Dhiiga Yesuus Kiristoosiin qabna nama nuuf fannifame qabna cubbuu yoo deddeebinee hojjennee yuusatu waaqayyo abbaa walitti nu araarsa jennee har'aa borii deddeebinee cubbuu hojjechuu hin qabnu jechuudha. Guutummaan guutuutti waaqayyooti guddachaa akka nuti deemnuu fi kitaaboleen akkasii kun maal godhanii jireenya keenyaaf barbaachisaadha jechuudha. Akkasuma immoo kitaaba kana jechuudha. In argitu yoo ta'e eegaa mul'ata Yohaannis isa dhuma barichaadha. Eegaa mul'ata Yohaannis macaafa mul'ata Yohaannis tajaajiltoonni baay'een mul'ata Yohaannis maaliin gochaa hin jiranii lallabaa hin jiranii yookiin barsiisaa hin jiranii jechuudha. Nuti garuu kitaabolee akkanaa kana dubbisnee macaafa mul'ata Yohaannis haala salphaa ta'een hubachuu dandeenya waa'ee bara dhumaa jechuudha. Waa'een bara dhumaa yeroo ammaa kana keessattuu miliikitoonni baay'een isaa raawwateera. Kanaaf immoo dhuma barichaati namoonni jedhanii yeroo itti dubbatan jiru. Garuu kun mootiin akka sana miti jechuudha. Bara dhuma barichaa biyya keenya Itoophiyaa duwwaa irratti taa'aa osoo hin taane taateen kun addunyaa hunduma irratti akka ta'uuti qabudha. Wantoonni hin raawwatamin mul'ata Yohaannis gaafa dubbistan akkasuma mootiin hiikaa isaa kana gaafa dubbistanii baay'ee isaa maal gochaa deema isiniif ifaa deema wantoonni hin raawwatamin immoo kan hafan baay'een isaanii akka jiraatan asirraatti hubachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf
kitaaba kana dubbisaa. Gaafa kitaabolee akkasii dubbisan immoo macaafa qulqulluu biraan bistanii osoo hin taane fakkeenyaaf amma mul'anni Yohaannis kuni mul'ata Yohaannis keessatti Yohaannis akkamittiin akka ture seenaa Yohaannisiin erga nutti taasisee booddee Waaqayyo mootiin mul'ata kana biyya ishee keessatti bakka Phiixaamoo jedhamutti mana hidhaa keessatti waa'ee waldoota kiristaanaa jalqabaa kaasee akka itti kenne itti aansee mootiin waa'ee taateewwan ta'uutii Waaqayyo akka isatti kennee fi waa'een bara dhumaa akkasuma mootiin keessattuu waa'ee hafuura 666 kana kaalkuleetii isaa godhee asirratti teessiseera jechuudha. Asirraati hubachuu dandeessa walumaa galatti jechuudha. Hafuurri 666 lakkoofsi 6 kun lakkoofsa Waaqayyoo ilmaan namootaatiif akka itti fayyadamu kennisiidhaan garuu humnaan immoo kan gootan godhadha jedhee nurraa fudhate waan ta'eef gaafa kitaaba kana dubbiftan jechuudha isa deeffachuu dandeessu jechuudha. Kitaaba kana nama baay'ee jaalladhuu fi kabaju obboleessa koo tokkotu kennaadhaan naa kenna kitaabota kana lamaan jechuudha. Dhugumattiin baay'een jaalladha kitaabichas dubbisaa hin jira jechuudha. Dubbiseen xumurre garuu reefuun boqonnaa 6 ragaa jechuudha. Isinis maal godhaa jechuu barbaadetan bitaatii dubbisaa waan biraatitti maallaqa keessan baasuu caalaa kitaabolee akkasiititti maallaqa keessan baastanii sammuu keessan soorrachuu isinii wayyachuu barbaadetanii dubbisaadha. Isinii nan jedhaa. Kan barreesse baay'ee namoonni jaalladhu barsiisa isaallee hordofaa kanan ture Paaster Sukkaaradha jechuudha. Barumsa teewooloojii na barsiisanii jiru jechuudha. Barsiisaan kun teessoon isaanii mootiin Amboodha jechuudha. Baay'ee barumsa isaanii hordofaan ture. Akkasuma mootiin kitaaba akkasii kana barreessitanii nuuf dhiyeessuu keessaniif guddaa galatooma bakka jirtanitti jechuun nan barbaada. Dhugaadha barsiisaa kootiidha. Akkasuma immoo isa kana jechuudha. Kuni aarsaa wangeelaati. Aarsaa wangeelaa kana immoo kan barreesse Qannoo Addisuu Hundeessaadha. Beekuu garuu baay'ee kitaabni kun isin barbaachisa jechuudha. Aarsaa wangeelaa taanee irra jedhanii tajaajiltoonni baay'ee yeroo ammaa kanatti nu gowwoomsaa jiru. Garuu aarsaa wangeelaa mootiin hin taane nuti jechuudha dhugaatti. Gaafa kitaaba kana dubbisne aarsaa wangeelaa ta'uudhaa fi baay'ee isaanuu afa waan ta'eef wangeelaaf aarsaa ta'aa hin jiru. Duuba jirra jechuudha. Bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan erga Yesuus Kiristoos egaa 12 keessaa Yihuudaan dabarsee kenne Yihuudaadhaan booddee immoo kan ka'e ture Maatiyaasin ture. Warri immoo dhoksaatti osoo macaafni qulqulluun hin beeksisin bartoonni kaa'amanillee jiru jechuudha. Yookiin warroonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif dhugaa waan baay'een isaanii jiru jechuudha. Dabalata mootiin dhiifama Phaawulos yookiin immoo isa Saa'ol jechuudha. Saa'ol jedhamee dursa beekame. Phaawulos erga gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'ee hojii ergamootaa boqonnaa 7 keessatti jechuudha. 7 naannoo boqonnaa 8tti jechuudha. Kan inni egaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin fudhatee naannoo 9tti yoo dubbistan sirriitti ni argattu. Isaan kunillee as keessatti akkamittiin aarsaa ta'anii akka du'an nutti argisiisa jechuudha. Kitaabni kun dubbisee hin xumurre garuu bartoota as keessaa jechuudha yookiin bartoota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'an keessaati namni umurii isaa fixatee du'e eenyudha? Yohaannisidha jechuudha. Ergamaa Yohaannis ilmaan Zabaadiyoos keessaa isa tokko kan ta'e ergamaa Yohaannis du'aa isa abbaa wangeela Yohaannis barreesse. Ergaawwan 3 barreessee fi mul'ata Yohaannis kana kan nu barreesse isatuyyuu umurii isaa fixatee du'e malee warri kun garuu umurii isaanii fixatanii osoo hin taane harka namootatti mootota warra Roomatti baay'inaan isaaniitiin dabarfamanii kan kennaman niidha jechuudha. Kanaaf baay'inaan mootii Nooro kan jedhamu Nooro natti fakkaatee maqaan isaa mootii jalqabaa gara laafessa ture. Dhumni isaa mootiin gara jabeessa ta'ee argame mootota warra Roomaa keessaa isa tokko kan ta'e jechuudha. Jalqabni isaa baay'ee gara laafessa ture namootaaf garaa laafa ture dhumarratti garuu manuma isaatii maatii isaa ijoollee isaa irraa du'a jalqabe jechuudha. Isaaniin akka isaan miidhaman akkasuma mootiin iddoo itti bartoonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos warri dhugaa isaaf labsaa turan kun itti wareegaman wajjin nu ka'a jechuudha. Waan sin garramu keessa Maatiyos biyya Itoophiyaa keessatti wareegamuun isaa baay'ee isaan gammachiisa jechuudha. Yoo isin hin jedhu aarsaa akkasii kanfalanii wangeelaaf biyya Itoophiyaa dhaqanii biyya Itoophiyaa keessatti carraa akkasii argachuun
baay'ee isaa akka wangeelatti jechuudha nama gammachiisa. Kana argachuutii dandeessu jechuudha. Kanaaf bitaatii dubbisaa isiniin jedha. Kitaaba kanaadha kan biraa kanaan isiniif hin agarsiisne. Kitaabni kun immoo tooftaa lallabaadha. Bu'uura tajaajilaa fi tooftaa lallabaati. Kitaaba kana keessatti wantoota baay'ee arganna. Tajaajilaa arganna. Tajaajila immoo arganna jechuudha. Tajaajilaan as keessa jira. Tajaajillis as keessa jira. Akkasuma macaafa qulqulluu akkamittiin akka barraa bara kam akka barraa akkasuma immoo si'ooliin arganna. Gaannama hin arganna. Jannata hin arganna. Mootummaa waaqayyoo hin arganna jechuudha. Isaan kana kitaaba kanarraa baay'ee isaa arganna jechuudha. Jannanni isaa akka ta'e, gaannamni isaa akka ta'e, akkasuma immoo si'oolii isaa akka ta'e, mootummaa waaqayyoo kun mootiin maal akka ta'e, iddoo turtii immoo amma fakkeenyaaf yeroo namni du'e tokko warri biyya lafaa iddoo turtii si'ooliin qabu. Warri gooftaa Yesuus Kiristoosiin immoo fayyisaa lubbuu isaanii godhatanii turan iddoo biraa turtii qabu jechuudha. Iddoowwan kana hundumaayyuu kutaa nuu kaa'uu danda'u. Mootummaa waaqayyoo kun mootiin eessa isa dhuma akka ta'e jechuudha. Gaannamni mootiin iddoo ibidda bara baraa firdii erga gooftaan Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufee warri du'an ka'anii firdii isaanii fudhatanii achitti galu jechuudha. Kanaaf kitaaba kanarraa guutummaatti maal argannaa? Isaan kana hin argannaa. Seexana hin argannaa. Tooftaa seexanaa hin argannaa. Mala ittiin seexanni kadhannaa keenyarraa adda ittiin nu dadhabsu akkamitti seexanni fayyadamee akka itti amantoota dadhabsuu akka itti namootatti galu asirraati argannaa. Seexanni immoo maal ittiin fakkeeffamaa akka ture mootota biyya lafaa keessaa eenyu fa'aattiin akka fakkeeffamaatii ture kitaaba kana keessaati argachuu dandeenya jechuudha. Kitaaba kanallee bitaa dubbisaan isiniin jira. Inni kan biraa kitaaba kana isa kana bu'uura tooftaa tajaajilaatii fi tooftaa lallabaa kana Dubaay keessa hin bite jechuudha. Caalee fa'aa yoo dubbistan argachuu dandeessu jechuudha. Kitaaba kana jechuudha. Sadaffaan immoo isa kana asii jechuudha. Itoophiyaa keessaa. Osoo hin taane Dubaay keessatti kan bite jechuudha. Inni kun immoo ilaalchota inni duraa sunillee qaba jechuudha. Jireenya kiristaanummaa dhugaa keessatti ilaalchonni gooftaa keenyaaf fannoo Yesuusiif kenname dhiiga Yesuusiif ta'e ilaalchota garaagaraatu jira waan ta'eef ilaalchota hin jiru jechuudha. Akkasuma mootiin ilaalcha barsiisa bu'uura kiristaanummaati jechuudha. Cuubaa waaqayyo waldaa kiristaanaa irbaata qulqulluu. Egaa as keessatti cuubbaadhaaf ilaalchi garaagaraa jira. Waaqayyo maqaalee waaqayyo kakuu moofaa keessatti fi kakuu haaraa keessatti maqaalee garaagaraatu kennameef Yaaweer akkasumas mootiin Adonaay wantoota baay'eetu jira waan ta'eef maqaalee sana maal goona as keessaati argachuu dandeenya jechuudha. Kitaaba kana yoo dubbistan baay'ee isaas waldaa kiristaanaa ishee durii fi ishee ammaa wal bira qabee kitaaba nuuf ibsuu danda'udha jechuudha. Kitaaba kana piliis bitaatii dubbisaa isiniin jedha. Kitaaba kana immoo anumatuyyuu kennaadhaaf obboloota koo tokko bite walumatti qabee jechuudha. Akka koree waldaa keenyatti kitaabni kun waldaa bu'aa fannoo Kiristoos dhalootaaf bitamee anis immoo kitaaba kana namni akkanaa fidee dhufee jechuudha. Obboleessa keenya faarfataa kanaaf baay'ee galateeffadha. Isatu kitaabolee kana naaf fide jechuudha. Sorry sambe. Nama biraatitu naaf fide. Macaafa kanallee jechuudha. Macaafni kun kennaa jaalalaa waldaan bu'aa fannoo Kiristoos naaf kennite macaafa qulqulluu jechuudha. Barumsa cuubbaa yeroo jalqabaatiif baradhee tokkoffaan bahe. Macaafa kana waldaan kun na badhaaste jechuudha. Eebbifamaa jechuun jaalladha akkasumatti waldaan bu'aa fannoo Kiristoos guutummaatti. Kitaaba kana immoo obboleessa keenya baay'een keessan hin beektu raajii daawwitii urgaatitu barreesse jechuudha. Waldaa amantoota mul'ata haaraa isa jedhamu waldaa burqaa fayyinaa haaraa idil addunyaa keessa tajaajilaa turanii amma garuu hin beeku. Isaantu yoo eebbisiisee ture jechuudha. Isaantu barreesse kitaaba kanas dubbisaa jechuudha. Maaliif
dhaloota deemsa eegale jedha. Akkasuma immoo na duukaa bu'eedha macaafa Maatewos boqonnaa 18 lakkoofsa 22 kaasee teessee fudhate macaafa qulqulluu irraa fudhataniiti kan isaan ta'anii dhaloonni deemsa eegalan akka kamitti deemuu jalqabu kan jedhuu fi akkasuma immoo deemsa keenya keessatti rakkinni yoo nutti dhufe ilaala. Akkuma suuraa kanarraati argitanii jalqabatti namoota deemu namoota tarkaanfatu argitu akkasuma immoo nama taa'ee jiru tokko argitu jechuudha. Namni deemsa eegale tokko bakka mul'ata isaa sana amma ga'utti maal gochuu qaba? Daaddiidhaan illee ta'u bakka sana ga'uudhaaf maal godha? Tattaaffachuuti akka qabu kitaaba kanarraa guddaan isaa hin baranne jechuudha. Na dubbisee hin finne garuu dubbisaadha. Bitaatti dubbisaa isiniin jechuun jaalladha. Nan dubbisee xumura. Gooftaan immoo na gargaara jechuudha. Innaa kitaabolee akkasii kitaabolee hafuuraa kam ta'an dubbisaa dhaloonni deemsa eegalee deemsa isaa sana eegalee karaa dhaabbata osoo hin taane hin deema. Deemsi isaa sun immoo akka yaada waaqayyootti akka ta'e waaqayyoon dhaggeeffachaa jilbifatee waaqayyoon kadhachaa jilbifatee immoo abjuusaa mul'ata isaatii fi eebba biyyaa bilcheessaa akkasuma immoo jilbifate waa bilcheessee kaa waan ta'eef yeroo hundumaayyuu dhaloota jilbifachuu danda'an jechuudha. Deemsa yeroo eegalletti deemsa keenya sana bira gahuudhaa fi biyyaafis haa ta'u dhuunfaa keenyaa fi waa bilcheeffannee fuunee deemuudhaaf maal goona amma dhumaatiitti itti fufuudhaan akka yaada waaqayyootitti tattaaffachaatuma deemsa keenya gara fuulduraatti goonaa jechuudha. Kitaaba kanarraa waan guddaa isaa barattu waan ta'eef kitaaba kana bitaadhaa isiniin jedha. Kanaaf kitaabolee akkasii dubbisuun anaaf faayidaa guddaa naaf qabeera. Tajaajila kootii irratti illee baay'ee isaan fayyadu jechuudha kitaaboleen akkana. Isinillee immoo bittanii akka dubbistan yeroo tajaajilatti baatan sagalee waaqayyootiin keessa maal jedhaa akkasuma immoo iddoo biraatti itti daballee sagalee waaqayyootti daballa osoo hin taane yaada itti dabaluutii qabnu wanta itti dabaluutii qabnu itti daballee dhalootaa fi